Wangeela Maatiyoosii boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti lallaba Yohaannis Cuuphaatti afaan isaa saaqatee argina. Innis akkas jedha. Bara sanatti Yohaannis Cuuphaan sabatti mul'atee lafa onaa biyya Yihuudaatti labse. Mootummaan Waaqaa dhiyaateeraatii yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhe Isaayyaas raajichi. Sagalee lafa onaa keessanii iyya dhaga'aa dhaggeeffadhaa. Gooftichaaf karaa tolchaatii daandii inni irra deemus qajeelchaa yommuu jedhe waa'ee namichaa kanaa dubbatee jedha. Yohaannis Cuuphaan bara sanatti saba Yihuudaatti labse yaada garaa isaanii akka geeddaratan gara Waaqayyootti akka deebi'an gooftichaaf karaa inni irra deemu akka qajeelchan aranii akka qulqulleessanii fi jireenya bara baraa akka namneef mootummaa Waaqayyoo akka namneef dhaala isaanii galgalaa akka namneef itti lallabaa ture. Ani har'a isinittan hima dhaloonni yaada garaa isaanii geeddaratan yoo jiraatan, dhaloonni gurra qabu yoo jiraate, dhaloonni argu yoo jiraate, dhaloonni dhaga'u yoo jiraate, mootummaan Waaqayyoo dhiyaateetti barichi bara dhumaati baratti gara Waaqayyootti deebi'uu qabdanidha. Utuu guyyaan isinitti hin dukkanaa'in, utuu guyyichi isinitti hin ga'iin har'a guyyaa qabdu yaada garaa keessanii geeddaradhaa gara Waaqayyootti deebi'aa. Milikinni bara dhumaa hundumtuu raawwatamaa jira. Raafamni biyya lafaa kanarratti ka'ee jira. Mootummaan mootummaa irratti, obboleessi obboleessa irratti, beelli rakkinni dararamni hedduun ka'ee jira. Ari'atamni waldaa kiristaanaa irratti ka'ee jira. Kun hundumtuu milikkita bara dhumaa kan agarsiisudha. Namoonni of dagattanii raftanii jirtan dammaqaa, mudhii keessan jabeeffadhaa, ibsaan keessan dhaamee jira, ka'aa qabsiifadhaa, Waaqayyoon kadhadhaa, qorumsatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa, fuula Waaqayyootti deebi'aa, yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Karaan gara jireenyaatti geessu karaan inni dhugaan, karaan jireenyi, karaan gara abbaatti geessu karaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Namni Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaatii godhee hin amanne, namni yaada garaa isaatiin geeddaranne mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Iyesuus karaadha, Iyesuus dhugaadha, Iyesuus jireenya, Iyesuus karaa gara abbaatti geessu, Iyesuus oolaa araaraa isa anaaf siif jedhee dhiiga isaa dhangalaaseedha. Yesuusitti amanaa. Yesuusitti amanaa. Yesuusitti amanaa. Wangeela Maatiyoosii boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Yesuus karra isa dhiphaadhaan ol galaa, karaan gara badiisaatti geessu booccoodha, karri isaas bal'aadha, namoonni ittiin ol galan immoo baay'eedha. Karaa gara jireenyaatti geessu rakkoodha, karri isaas dhiphaadha, namoonni isa argatan muraasaa jedha. Egaa namoonni karra isa bal'aarra deemaa jiru har'a, namoonni karra isa bal'aarra didichaa jiru har'a, namoonni karaa gara badiisaatti geessaa jiru irra fiigaa jiru har'a. Calaqqisaa biyya lafaa kanarraa ilaalanii karaa badiisaarra didichaa jiru. Karaan gara jireenyaatti geessu karaa dhiphaadha. Inni filannoo keessan haa ta'u. Kalchis karaa Yesuus Kiristoos, karaa sodaa Waaqayyoo keessa jiraachuuti, karaa yaada garaa keenyaa geeddarachuuti. Kottaa karra isa dhiphaarra adeemnu, kottaa karra isa dhiphaadhaan ulaa galu, kottaa karaa isa dhiphaarra adeemnu. Filannoon keenya karra isa bal'aa osoo hin taane, karra isa namoonni hedduun ittiin ol galuudhaaf didichan osoo hin taane, karaa dhiphaa isa namni muraasni ittiin ol galee jireenya bara baraa argatu haa ta'u. Yaada Waaqayyoo keessatti deebi'aa, yaada garaa keessanii geeddaradhaa, fuula Waaqayyoo barbaaddadhaa. Yoo isaan mootummaa Waaqayyoo argatu, yoo isaan jireenya bara baraadhaan guyyichi dhiyaateera, yerichis kunoo amma. Dafaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa, gara Waaqayyootti deebi'aa. Waaqayyo isin jaallata, Waaqayyo isin simata, Waaqayyo mootummaa isaaf isin kaadhimmateera, hunduma keessaniif dhiiga isaa dhangalaaseera. Kanaaf kottaa gara Waaqayyootti deebi'aa, yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Wangeela Maatiyoosii boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irraa kaasee akkas jedha. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a? Milikinni dhufa keetii kun dhuma bari. Wangeela Maatiyoosii boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a? Milikinni dhufa keetii kan dhuma barichaas maalii jedhan. Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin hin wallaalchisnetti akeekkadhaa. Baay'een ani Masiihiidha jechaa maqaa kootiin ni dhufu, namoota baay'ees ni wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Akka hin
naanittis ilaalladhaa kan akkasii kun ta'uun jira. Kun garuu amma illee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti ni ka'a. Beelli sochii lafaas iddoo adda addaatti ni ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba cineessuuti. Yommus rakkinatti dabarsanii isin ni kennu, isin ni ajjeesu. Anaaf jettanii saba hundumaa birattis kan jibbamtan ni taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een ni gufatu. Walii isaaniis dabarsanii wal kennu, walis ni jibbu. Raajonni sobduun baay'een ni ka'u. Namoota baay'ees ni wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'anii adeema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu ni fayya. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti ni lallabama. Kana booddees dhumni ni dhufaa jedha. Egaa yeroo ammaa kana keessatti namni ijji hafuura isaatii banamee fi argu yoo jiraate, namni gara Waaqayyootti deebi'ee miila Waaqayyoo jala, fannoo Waaqayyoo jala, yaada Waaqayyoo jala jiraatee milikkitoota bara dhumaa raawwatamaa jiran kana argu, adda baafatu, hubatu yoo jiraate, amma kana milikkinni bara dhumaa hedduun isaa raawwataa jira. Gowwoomsitoonni sobdoonni hedduun ka'anii jiru. Lolli hedduun ka'ee jira. Biyyi lafaa raafamaa jirti. Beelli biyyoota garaagaraa keessatti ka'ee jira. Mootummaan mootummaa irratti ka'a. Jibbi babal'atee jaalalli nama gidduudhaa xiqqaataa qabbanaa'aa dhufee jira. Kun immoo milikkita dhumaa barichaati. Milikkita deebi'ee dhufuu goofticha keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf irra fiinaa dammaqaa. Warra dammaqantu misirroon gaafa dhufe misirroodhaan simatamee mootummaa Waaqayyootti gala. Warri mootummaa Waaqayyootti galan immoo warra yaada garaa isaanii geeddaratanii, warra uffata isaanii dhiiga walichaatiin miiccatanii qulqulleeffatanidha. Kanaaf dammaqaa, yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Na baraare. Badiisa bara dhumaa ibiddicha boba'uu, wawwaannaa fi ilkaan qaruu, isa rakkinaan danuu, iddoo gaabbanii hin galle, qalbii hin jijjiirranne, boo'icha bara baraa na baraari adaraa. Iddoo gaabbanii hin galle, qalbii hin jijjiirranne, boo'icha bara baraa na baraari adaraa. Dabarsitee nan kenniin yaada mataa kootiitti, dhiigaaf foon koo na bitee karaa kee irraa nan butiin. Filannoo koo hin godhiin karicha isa bal'aa, har'aaf natti dhiphatus karuma keenaaf wayyaa. Karichi inni bal'aan nama hedduu simataa, kokkolfee fuula tolee miseensa baay'ifataa. Calaqqisee mul'ataa badhaadhaa of fakkeessee, jireenya sagarasii nama harkaa dukkaneessee. Har'aaf sitti haa tolu, foon kee guuttatee haa bulu. Akkuma barbaadde ta'i, bakkuma barbaadde sooli, jireenyi lama hin jiru jedheeti kan of kuulu. Akkuma barbaadde ta'i, bakkuma barbaadde sooli, jireenyi lama hin jiru jedheeti kan of kuulu. Ejji of gammachiisi, sobiis nama gowwoomsi, ajjeesi, lubbuu baasi. Ati qabeenya saami, sirbi dhugii machaadha. Foon kee tumtuun hir'atiin jedhee sana gowwoomsu. Lakki ani hin barbaadu, adaraa na baraarii, ofii kootti nan laatiin. Fuula kan kee naaf ibsi, adaraa na baraarii, ofii kootti nan laatiin. Fuula kee ati naaf ibsi. Barichi ni ulfaataa, sobni dhugaa fakkaataa. Baay'eetu gubbaa tolee keessi isaa yayyii baataa. Wal makee walum keessaa qamadii fi inkirdaadii, qulqullummaan dhokatee, xuraa'ummaan guddatee, gurmuu isaa baay'ifatee biyya lafaa gubbaatti. Midhaan baay'ee faca'ee, kaan bakkee gubbaa bu'ee, kaan dhagaa irratti biqilee, kaan qoraattii gidduutti, tokko lafa gaariitti. Isa bakkee irra bu'ee shimbirootu fudhatee, isa dhagaa irra bu'ee mutee deebi'ee gogee. Inni qoraattii keessaa biqilee hudhamee hafe osoo ija hin godhatiin. Inni lafa gaarii sun ija hedduu argatee osoo miidhamee hin badiin. Hedduutu gogee badee karaa kee irraa gorraanii, baay'eenis nyaatamanii afaan bineensichaanii. Kaan guddatee mul'achuuf yoo jedhanii hudhamanii hafanii. Nama meeqatu jira
kan ija siif buusanii. Adaraa yaa Waaqayyo jilba koo naaf jabeessi gowwoomsaatti nan laatiin. Adaraa yaa Waaqayyo jilba koo naaf jabeessi gowwoomsaatti nan laatiin. Mudhii koo jabeeffadheen ibsaa koo qabsiifadhee dhaabbadhee si eeggadha. Iddoo ati na keessee akkan hin mixiqnetti dammaqeen si kadhadha. Isaan si yakkindumaa faraaran barbaaddadha. Asiif achiin ilaalu fuula keetan dhaabbadha. Fannoo keettan maxxanee gowwoomsaaf fi sossobbaa biyya lafaa baqadha. Adaraa na gargaarii abbaa koo sin kadhadha. Fannoo keetti maxxaneen gowwoomsaa fi sossobbaa biyya lafaa baqadha. Adaraa na gargaarii abbaa koo sin kadhadha. Walmakee yoo na deeme galmee inni waaqarraa maqaa koo tasan beeku. Osoo nuuf hin qulleessiin mootummaa keettiin galu Waaqayyo na gargaarii akka yaada kee baru. Warri iddoo jireenyaa tulluu tolootaatti galanii warra uffata isaanii dhiiga kee miiccatanii iddoo boqonnaa sanaa isatti qopheessite karaa kee argatanii. Aduun ifa dhoowwachuuf dimimmisaa adeemti. Lafti kunis dachaatee bakkee ishii gallakkifti. Urjoonni harca'anii dhiigatti jijjiiramu. Warri kan kee ta'anii ulfinaan ol butamu. Guyyichi dhiyaateera yerichis kunoo amma na gargaari Waaqayyo mootummaa keefan dhimma. Hafuuricha sobaatiin akkan hin gowwoomfamne harka koo qabe adaraa ani sittan of kenne. Aduun ifa ishii dhoowwachuuf dimimmisaa adeemti. Lafti kunis dachaatee bakkee ishee gadhiifti. Urjoonni harca'anii dhiigatti jijjiiramu. Warri kan kee ta'anii ulfinaan ol butamu. Guyyichi dhiyaateera yerichis kunoo amma na gargaari Waaqayyo mootummaa keefan dhimma. Hafuuricha sobaatiin akkan hin gowwoomfamne harka koo qabe adaraa ani sittan of kenne. Hafuuricha sobaatiin akkan hin gowwoomfamne harka koo qabe adaraa ani sittan of kenne. Dammaqaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera.